yeroo Itoophiyaan diigamaa jirtu kanatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo hordoffii addaatti barbaachisa jedhu rogeeyyiin Muhammad Fantalleetu dubbisam. Dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu kamuu irratti uummata Oromoo yoo hin hirmaachifne Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu jedhu qooda fudhattoonni siyaasaa Itoophiyaa. Deeggarsi uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromootiif taasisu biyya keessaa fi biyya alaatti cimee itti fufuu qaba jedhamee jira. Faayisaa Eliyaastuu qindeesse. Godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaa fi naannawa ishiitti humnoonni bilisiginnaa maqaa sakatta'iinsaatiin uummata nagaa irraa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Na'imaa Umartuu qindeesse. Ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa kan ta'an Antoonii Blinken Afrikaatti daawwannaa hojii taasisuuf akka jiran himame. Kunis oduu keenyarraa keessa jira. Sadaasa 14 bara 2021 oduu har'aa dusuun kan isin faana turuun Muhammad Fantalleeti. Akkam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii Oduu idilee sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Yeroo biyyattiin diigumsarra jirtu kanatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo hordoffii addaatu barbaachisa jedhu rogeeyyiin haalli siyaasa Itoophiyaa guyyaarraa gara guyyaatti babbadaa deemaa jiraachuu wal qabatee hireen uummatichaa balaarra akka hin buuneef hunduu quba wal qabaachuu akka qabus dhaabanii jiru dabalata qabna. Yeroo biyyattiin diigumsarra jirtu kanatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo hordoffii addaatu barbaachisa jedhu rogeeyyiin murni amma aangoo farkaa qabu kun Oromoorraa sodaa waan qabuuf sabboonummaa Oromummaa ija diinummaatiin ilaalama. Oromoon dhimma hooggantoota isaa harka qaama ilaalcha diinummaan socho'u kanaa jiraniif xiyyeeffannoo malu kennuun hordofuu qaba jedhum. Haalli siyaasaa Itoophiyaa guyyaarraa gara guyyaatti babbadaa adeemaa jiraachuu wal qabateef hireen uummatichaa balaarraa akka hin buuneef hunduu quba wal qabaachuu akka qabus dhaamanii jiru. Waggoota sadan dabran keessatti manneen godinaalee fi aanaa keessatti qeerroowwan hojjettoota mootummaa fi jiraattonni siyaasaan shakkamanii hidhaman mana hidhaatii baafamanii qaamolee poolisiitiin ajjeefamaa turanii jiru. Ji'a tokko dura godina Booranaa keessatti mana hidhaa keessaa dargaggoota baasuun poolisiin humna addaa Oromiyaa rasaasatti roobsanii bifa suukanneessaadhaan yeroo ajjeesan mul'atee turuusaa yaadachiisuun gochoonni suukanneessoon akka kanaa kanneen viidiyoo fi suuraan hin mul'atin hafan ammoo lakkoofsuutti hin ba'u jechuun namni kun dubbata. Taateewwan akka kanaa ajjechaa suukanneessa fi cigaasisaa namoota yaada faallaa murna aangoo fi qawwee qabuu qabaatan irratti raawwatamuun gochaawwan baratamoo biyyoota dimokiraasii irraa walaba ta'an keessatti raawwatamuun beekamuudha kan jedhu rogeessi marsaa hawaasummaa maqaan isaa akka hin dhahamne barbaadu. Kan biraa ammoo bilxiginnaan garuu mul'inatti gocha diinummaa isa adda ta'e Oromoo irratti raawwachaa jira jechuun ibsa. Murni bilxiginnaa gara rifatuu fi gaddu Oromoo fi Oromummaaf hin qabu kan jedhu namni kun osoo isaaf danda'ame akkuma abboota isaa duraanii Minilikii fi Haile Sillaaseetti Oromoota duguuguun yakka duguuggaa sanyii raawwachuu barbaada jechuun dubbata. Hayyoonni Oromoo dargaggoonni abdii Oromiyaa ta'anii fi namoonni siyaasaa kumaatamaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti harka bilxiginnaan hidhamanii jiraachuu sababeeffachuun murni bilxiginnaa yeroo abdii kutatee baqachuuf karaa ilaallachaa jiru kanatti hidhamtoota siyaasaa kana hiikuu dhabuunsaa waan yaada qabaachuusaa agarsiisa jechuunis rogeeyyiiwwan kunneen himanii jiru. Oromoon dammaqinsa guddaadhaan hayyoota fi hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran kanneen hordofuu qaba jechuun kan dhaaman yoo ta'u addatti ammoo qeerroon Oromoo hunduu xiyyeeffannoon addaa kennuun hidhamtoota siyaasaa sadarkaa federaalaa fi Oromiyaatti hidhamanii jiranirraa ijasaa godhachuu qaba jedhu. Dhimmi siyaasaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu kamuu uummata Oromoo yoo hin hirmaachifne Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu jedhuun qooda fudhattoonni siyaasaa Itoophiyaa. Uummanni Oromoo fi Oromiyaan handhuura Itoophiyaa fi lafa morkii siyaasa Itoophiyaa waan ta'aniif rakkoo Itoophiyaa furuuf dursa rakkoon Oromoo furamuu akka qabu hayyoonni dhaamu irratti argamu. Yaaliin araara waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuuf gamtaa Afrikaa fi USA'n taasifamaa jiru qabsaa'ota Oromoo bosona jiranii fi manneen hidhaa bulchiinsa Abiy Ahmed keessa jiran yoo hin hammanne bu'a qabeessa kan taane simamaa jira. Yaalichi araaraa bu'a qabeessa fi waarawaa akka ta'u yoo barbaadame hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiranii fi waraanni bilisummaa Oromoo jalqabumaa kaasee hirmaachifamuu akka qaban yaada kennattoonni ibsa jiru. Hamma Oromoon Itoophiyaa keessatti nagaan argannetti Itoophiyaan nagaa argachuun ulfaataa ta'uu kan eeran qaamonni garaa garaa bu'uurri rakkoo Itoophiyaatu Oromoo cunqursuu akka ta'e eeru gabaasni kan Siraaj Sabaaf ture. Uummanni Oromoo deeggarsa barbaachisaa ta'e waraana bilisummaa Oromootiif gochuu akka qabuu fi caalaatti ammoo gama dinagdeetiin cinaa dhaabbachuu akka qabu dhaamame. Sochii waraanichi Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti gochaa jiru. Hamma kaayyoo barbaadameef sana bira gahutti uummanni biyya keessa jiran dahoo ta'uu fi akka qabus yaadachiisanii jiru. Qeerroon Oromiyaa OMN bilbilaan dubbise. Faayidaa Eliyaas guutuu gabaasa kana akka achaanitti nutti himti.
deeggarsa uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromootiif taasisu biyya keessaa fi biyyoota alaa irraa cimee itti fufuu qabaa jaame. Waraana bilisummaa Oromoo gama diinagdeetiin utubuuf deeggarsi uummataa barbaachisaadha. Yeroo diinni uummata Oromoo kallattii maraan cabsuuf irratti hojjetaa jiru kanatti gaachanni saba kanaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hubate Oromoon biyya keessaa fi alarraa cimsanii irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu dhaamane kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbise. Sochiin waraanichi Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti gochaa jiru hamma kaayyoo barbaadameef sana bira gaamutti uummanni biyya keessa jiran dahoo ta'uu fi akka qabus yaadachiisanii jiru. Itti dabaluun deeggarsa biyya alaatti tibbana gaggeeffamaa jiru kan jajjabeessan isaan OMN dubbise. Wayitaan murni bilxiginaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf waraana isaa bobbaasaa jirutti ammoo miseensonni isaanii faallaa kanaa waraana Abiy ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun kun injifannoo addaatii ijoo. Kun ammoo cimee itti fufuu kan danda'u yoo waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsa uummata Oromoo biraa argatedha. Uummannis kana xiyyeeffannoo keessa galchuu qabaa jaan. Kanuma cinatti hayyoota Oromoo mana hidhaa keessatti haqa malee yeroo dheeraaf tursiifamaa jiran kana uummanni Oromoo qalbiin hordofuu akka qabu fedhii uume hayyoota isaa hidhaa baafachuu akka qabu dhaamanii jiru. Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman birattis dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoo fudhatama akka argatu gochuu kan danda'u hawaasa Oromooti. Keessumattuu uummanni Oromoo diiyaaspooraa kanaaf sagalee isaatiin dhiibbaa barbaachisu uumuu danda'uu qabaa jaane. Kana malees furmaanni ammatti qabnu sababii hin jirreef waliin taanee kufaatii jalaa of baraaruu qabnaan immoo dhaamsa hayyoota Oromooti. Godina Harargee baha magaalaa Wadaay fi naannawa isiitti humnoonni bilxiginnaa maqaa sakatta'insatiin uummata nagayaa dararaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Dabballoonni sirnichaa humnoota xiqqaa wajjin ta'uun manneen jiraattota irra deemanii sakatta'uun namoota shugguxii hayyama qabdu qaban hedduu hayyama isaaniitii fi shugguxillee irraa guuraa jiru jechuun himaam. Jiraatan magaalaa Wadaay irraa OMN dubbiseem. Kana malees hiriirri deeggarsaa bilxiginnaa fi walaaleffannaa shaniif juntaa jedhamu yaamame milkaa'uu diduu wal qabate dargaggoota reebuu fi namoota nagayaa shanii wajjin irra qabdan jechuun doorsisuun itti fufee jiraachuu odeeffannee jirra. Oduma wal qabateen godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu ganda malkaa Gafarsaa fi Keellaa Gujee jedhamutti maqaa sakatta'insatiin uummanni saamamaa jiraachuun dhagahame. Konkolaataan namoota fe'ee gara Finfinnee deemu naannoo kanatti ugguramee sa'aa dheeraaf dhaabbachaa akka jiruu fi namoonni sakattaman qabeenyi isaanii kanneen akka bilbila harkaa fi mallaqa humnoota hidhatanii irraa saamamaa jiraachuu jiraatan Burraayyuu OMN itti miiraam gabaasni kan Na'imaa Umar ture. Ministeerri Haajaa Ameerikaa kan ta'an Antooni Bilinken Afrikatti daawwannaa hojii taasisuuf akka jiran barame. Dhibdeen siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaatiin furamuu qabama. Ejjennoo jiru qabattee karaa adda addaatiin dhiibbaa taasisaa kan jirtu Ameerikaan gaafatamaa Haajaa isii gara Afrikaatti ergaa akka jirtu baramee jira. Daawwannaa hojii kanaafis gaafatamaan Haajaa biyyattii Mr. Antooni Bilinken wiixata dhufurraa eegaluun Afrikaatti biyyoota sadii daawwachuuf karoora akka qaban beekamee jira. Biyyoonni sadeen kunneenis Keniyaa, Senegaal fi Naajeeriyaa yoo ta'an imala isaanii kanaanis Mr. Bilinken rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi imaammata Ameerikaan naannichatti hordofu ilaalchisee hooggantoota biyyoota kanneenii wajjin ni mari'atu jedhameetu eegama. Hooggantoonni Afrikaa sadeen kunneen jechuun pirezidaantii Keniyaa Uhuru Kenyatta, pirezidaantii biyya Senegaal Maaki Saali fi pirezidaantii Naajeeriyaa Muhammadu Buhari hooggantoota Afrikaa sirna muudamataa bilxiginnaa Abiy Ahmed irratti argaman ta'uun kan yaadatamudha. Egaa daawwattoota keenya hojiimoo oduun keenya kana fakkaata. Fayyaa ta'aa.